Harka fuunee akkam jirtu? Nageenyi badhaadha. Kun Abu Saalim Tuubiidha. Akkuma beekamu hadda tiyobii kanarratti wantoota isin fayyada isin barsiisa jedhu keessaa tokko waa'ee bilbilaa qabadhee dhufeera. Hamma xumura barumsichaatti nu faana turaa jenna. Nu bilbila akkamii bituu qabna? Maal fa'a ilaallee binna? Kuni gaafii namoota hedduuti. Keessattuu biyya keenya keessatti namoonni hedduun waa'ee hubannoo teekinooloojii kana sirriitti waan hin qabneef yeroo bilbila bituun mana elektiroonikii deemu homaa hin taane fa'a bitanii galu. Kanaafuu bilbila yeroo bitnu wanti dirqama ilaallee bituu qabnu keessaa muraasni wantoota tokko tokko isinitti hima jechuudha. Tokkoffaa irratti kan laaluu qabnu RAM waan jedhamu jira bilbila irratti. RAM jechuun random access memory yeroo ta'u Ingiliffaan. Innis maaliif nu fayyada yoo jettan bilbila keenya biizii akka hin taane akkasumas bilbila keenya dafee saffisaan akka nuuf hojjetu kan godhudha jechuudha. Egaa yoo xiqqaate yeroo ammaa kanatti bilbila RAM 2 gadii bituun rakkoo guddaadha jechuudha. Yeroo baay'ee bilbila RAM 2 gadi wanta hunda saffisaan nuuf hin hojjetu. Yeroo ammaa kanatti filatamaa kan ta'e RAM 8 isa qabudha. RAM 8 kan qabu kun haala salphaadhaan waan barbaadne irratti hojjechuu dandeenya. Iddoo gahaa qaba jechuudha. Kanaafuu tokkoffaa RAM isaa hammam akka ta'e ilaaluu qabna jechuudha. Lammaffaa irratti storage yookiin kuusaa. Storage yookiin kuusaa kan jechuun namoonni hedduun beekan bilbila storagein isaa xiqqoo ta'e bituun baay'ee nama rakkisa. Yoo xiqqaate yeroo ammaa kana biyya keenya keessatti bilbila GB 32 gadi bituun baay'ee nama rakkisa jechuudha. Homaa isinii qabachuu hin danda'u. Egaa bilbilli baay'ee filatamaa ta'e kan GB 128 ol ta'e baay'ee filatamaadha. 128, 256, 500 akkasitti fufa jechuudha. Akkasumas dafee guutuu hin danda'u jechuudha inni kun. Sadaffaa irratti baatirii isaa ilaalla. Baatirii chaarjii yeroo laalle dafee fixamuu isaa yookiin immoo chaarjiin isaa hammam akka ta'e laallee bituu qabna. Baatirii irratti yeroo jennu filatamaa kan ta'e 4,000 ol yoo ta'e baay'ee bareeda jechuudha. Guyyaa tokko guyyaa lama nu oolchuu danda'a. 500,000 ol yoo ta'e baay'ee filatamaadha jechuudha. Garuu 3,000 gad baatiriin isaa dafee waan dhumatuuf iddoodhaan nu gaba jechuudha. Kanaafuu yeroo ilaallu baatirii raamii fi stooreejii silkii sirriitti ilaallee bituu qabna jechuudha. Waa'ee bilbilaa irratti yeroo binnu ilaallee wantoota binnu kan biroo immoo yeroo itti aanu gabaabsee isiniif dhiyeessaa. Waan daawwattaniif galatoomaa jenna. Guyyaa gaarii.